Hayyoo obbolii. Hi, my name is Chloe. Maqaan kiyya Kilooyii jedhama. Kaanaadaarraa dhufe. As Mumbaayitti barattuudha. Gaafiin kiyya as Indiyaa keessatti dubartoonni masjida seenuu maaliif dhorkaman? India. Sister, that's a very good question. Obboleettiin gaafii gaarii gaafatte. Indiyaa keessatti dubartoonni masjiida akka seenan maaf hayyamamuu dhabe jette. Gocha kanaaf hanqeeqamuu qabu. Indiyaadha malee Qur'aanaa fi hadiisaa miti. Haasawa kiyya keessatti Islaamummaa waan muslimni dalagaa jiruun yookiin hawaasni dalagaa jiruun hin qeeqina. Islaamummaa Qur'aanaa fi hadiisa irratti hundaa'aa qeeqaa jeetiin jira. Ergamaa Rabbii jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahiha Bukhaarii keessa jirrutti akka ibsametti mu'mintoota dubartii masjida irraa hin dhorkinaa ja'an. Hadiisa biraa kan sahiha Bukhaarii mujallada tokkoffaa kitaaba salaataa irratti gabrittiin Rabbii takka jechuunis dubartiin muslimaa yoo halkaniin masjida deemuu barbaadde hin dhorkinaa ja'a. Asitti kan dubartoota dhorkaa jiru aadaa Indiyaati. Nuti wayita dubartoonni masjida akka dhaqan goonu dhiira wajji tajaajila walqixaa akka harkatan garuu akka adda foohaman goona. Hulaan ittiin seenan tan garagaraa bakki wudu'a itti godhatanis kophaa bakki itti salaatanis kophaa ta'uu qaba. Akka bataskaanaa fi bakkoota amantii birootti akka walitti laaqaman hin hayyamnu. Sababni isaa obbolii nuti wayita salaannu walqixxummaatti amanna. Ceekuu teenya wal tuysiifnee waliin dhaabbanna. Namni nu cinaan jiru san gurraachaas haa ta'u adii, magaalaas haa ta'u boora, mootiis haa ta'u gabra, ceekuu wal tuysiifnee waliin dhaabbanna. Garuu yoo dubartiin na cinaan dhaabbatte walitti dhihaannee yoo ceekuun wal tuyne akka warri haakimaa ja'anitti oowwi qaama dubartii kan dhiiraarra digirii tokkoon caala. Ani isii waliin ceekuu wal tuysisee yooniin salaate xiyyeeffannaa kiyya Rabbiif godhuu dhiiseetiin isirratti godha. Kanaafuu adda foonee tajaajila walqixaa kaninaaf. Hulaan ittiin seenan tan kophaa bakki wudu'a itti godhaniis kophaa ta'uu qaba. Fuula dhiqatuu qabda, harka dhiqatuu qabda. Kana ammoo saaqattee ajnabii yookiin nama fira siin tahin dura dhaabbattee raawwatuu hin dandeessu. Indiyaatti masjidoonni hedduun tajaajila akkanaa hin kennan. Garuu alhamdulillah amma jalqabamaa jira. Mumbai keessa masjidoonni hedduun kan tajaajila kennuu jalqaban kan hin beeku ni jiran. Indiyaa gara kibbaa keessattis jalqabamee jira. Waan ati jettee waliif hin gala. Dhorkuun ni jira garuu haalaan xiqqaadha. Saudi Arabiyaa yoo dhayite masjidoonni hundi dhibbeentaa 95 ol kan ta'an dubartootaafis bakka addaa qopheessanii jiran. Tarii 99.9 ta'uu danda'a. Ani hin beeku. Masjidoonni dhibbeentaa 95 ol ta'an dubartootaaf tajaajila akka argataniif bakka addaa qopheessanii jiran. Ingiliz yoo dhayite, Ameerikaas yoo dhayite masjida keessatti bakki dubartootaaf qophaa'ee ni jira. Addunyaa hunda keessattis akkasuma. Rakkoon tun Indiyuma keessa jirti. Musliimoota Indiyaatu itti gaafatama. Akkuma haasawa kiyya keessatti ibsetti masjida keessa dubartootaaf bakki ibaadaa itti godhan kophaatti qophaa'uu fi qaba. Tajaajila kophaa garuu kan dhiiraatiin walqixa ta'e harkachuu qaban. Yeroo san isaanilleen masjida keessatti ibaadaa gaggeeffatuu danda'an. Obbolee deebisaasiif kan jeetiin abdadha. Galatoomi. You're most welcome. Hayyoo obboleessaa. Good evening, sir. Akkam oolti maqaan kiyya Akiish jedhama. Islaamummaa keessatti guma maatii namni jalaa miidhameef kaffalamu jira. Maallaqa maatii nami jalaa miidhameef kaffalan. Namni nam miidheessi wanti sun kaffalam yakka hojjetsan irraa bilista. Hubannoon kun maalirraa argame? Haal kanaan maallaqa qofaan yakka sanir dabruun maatii miidhamsan irratti haqa dabsuun ta'u. The brother asked the question that what is the concept of diya money? Obboleessi Islaamummaa keessa hubannoon diyaa yookiin guma maallaqaan kafaluutu jira. Wanni kun maal jechuudha jee gaafate. Islaamummaa keessa maatiin namni irraa du'e yookiin namni irraa ajjeefame yookiin yakki irratti raawwatame sababuma fedheefis haa ta'u nama miidheerraa maallaqa fudhatanii dhiifama godhuu ni danda'an. Wanni kun maal sitti fakkaate? Fakkeenyaaf namni tokko osoo makiinaa ofutti jiru dogongoraan yookiin ammoo balaa tasaatiin yoo namni harkatti du'e maallaqa kafalamuutu jira. Yoo danta dhabummaa ta'e fakkeenyaaf doktora garaa namaa baqeessuutu jira haa jennu. Danta dhabummaa doktora saniitiif namni baqeeffame yoo du'e seerri Islaamummaa doktora san du'aan adaba. Haa ta'u malee maatiin namni irraa du'e sun niyyaan isaa bareeda ture. Ilma kiyya beekaan hin ajjeefne. Dhiifama isaaf godheetiin jira jechuu danda'a. Namni sun lubbuu hambisuuf jecha osoo carraaquu yoo jalaa du'e yakkarraa bilisa. Garuu danta dhabummaan yoo waa balleessee namni harkatti du'e du'aan adabama. Sababninis badiin tasaati. Yoo dhibbaan dhibbatti danta dhabummaa ta'uunsaa mirkanaawe. Maatiin namni irraa du'e dhiifama isaaf goone osoo gumaa hin fudhatin dhiifama isaaf goone. Ruppii takka fudhannee dhiifama isaaf goone. Yookiin ammoo ruppii miliyoona takkaan dhiifama gooneef jechuu danda'an. Ruppii miliyoona takkaa sun adabbiidha. Badii tanatti hin deebi'in jechuudha. Namni irraa du'e amma balleessitee jirta. An lubbuu ta'e hin balleessu. Miliyoona tokkoon si adaba jechuu danda'a. Kun seera Islaamummaa keessa jiru. Maatiin namni irraa du'e maallaqa adabbii gaafatuudhaan dhiifama godhuu ni danda'an. Garuu shirri duraan yaadamee yoo jiraate namni sun beekaan ajjeefamuun isaa yoo mirkanaawe adabbiin isaa du'a.
filmaata maallaqa kafaluu kan fayyadamnu yoo namni yakka raawwate san carraa dhiifama harkatuu qabaate. Namni tokko boombii fudhatee karaa irratti bahee nama 100 fixe. Nama nagayaa yoo fixe dhiifama wanni jaamu hin jiru. Qajeela du'aan adabuudha. Siigalee fakkeenyaaf bakka dalagaa tokkotti mana wahii osoo ijaarutti jiranii sababa if eeggannoo dhabuutiin namni achi keessa hojjetu tokko elektirikaan qabamee du'e haa jennu. Kanaaf ammoo qaama jaarmee san hoogganuutu itti gaafatama. Eega namtichi du'e booda jaartii isaa yaamanii waan mudate itti himanii wajji mari'atan. Isiinis dhiifama godhuu hin didu jettee yaada isii bira jiru himteef. Abbaan warraa kiyya guyya guyyaan ruppii 2,000 naaf kennuu ture. Amma an gumaa ruppii 500 naaf kennaa yoon isiniin je'e yeroo hangamitti naaf kafaltanii fixxan jettee gaafatte. Waggatti ruppii 25,000 yoo kafalaniif 500 guutuuf waggaa meeqa barbaachisa? Waggaa 20 barbaachisa. Isiin waan kana haala gaariin herreeydee amma harkatti ruppii 500 yoon fudhee dalagaa wahii ittiin jalqabe ji'atti ruppii 4,000 yookiin 5 argachuun hin danda'a jettee yoo murteessite. Haala sanii maallaqa san fudhachuu mirga qabdi. Waliigallee kanaafuu nama kanaaf dhiifama godhee maallaqa kanaan ammoo jiraachuun hin danda'a jettee maallaqa diyaa yookiin gumaa fudhatuu dandeessi. Sababaan jiru kana qofa jechuu kiyyaa miti. Sababaan hedduun jiraachuu danda'an. Akka seera Indiyaatti namni nama ajjeese du'aan adabama. Bas hangasuma. Mootummaan namni irraa du'e ni gargaaraa? Abbaan warraa mana san horataa yookiin masruufaa ture duunaan jaartii fi ilmaan rakkatanii karatti bahan. Mootummaan namoota kanniin ni gargaaraa? Hin gargaaru. Kanaafuu bakka tanatti maallaqa fudhachuun akka beenyaatti isaan ni gargaara. Maallaqa kana bakka biraatti daldala ittiin jalqabanii ji'a ji'aan ruppii 5,000 argachuu ni danda'an. Yoo xiqqaate baasii hamma murtaawee isaaniif uwwisuu ni danda'a. Guutumaan guututti isaan tajaajiluu dhabuu maluus jechaadha. Garuu waan uwwisaaf. Yeroo tokko ammoo namni maallaqa osoo hin fudhatin dhiifama godhuu ni danda'a. Haalota garagaraa xiinxalee eega laaleen booda kana godhuu akka danda'u Islaamummaan karaa godhee jira. Karaa saniin qaamni lachuu fayyadamoo ta'uu malan. Deebisaa siif kana jeetiin abdadha. Hayyoo obboleessa gaafii keetis dhimma mata duree irraa haasofnee kan dubartootaa irratti akka hundaa'u godhi. Shaaloom. Maqaan kiyya Daanii jedhama. Barataadha. Macaafaniin dubbisa. Macaafa dubbisuun hubachuuf carraaqaatiin jira. Kitaabban muslimaatiis niin dubbisa. Amma gaafiin tiyya. Waan quraanaa fi macaafni jedhuun walitti hidhuu hin barbaadu. Gaafiin tiyya hiriyaa kiyyaan wal qabatti. Hiriyaan akkaan walitti dhihaannuun qaba. Maqaan isaa dhiifama maqaa isaa himuu hin barbaadu. Fuudhee bultii jaarratee jira. Sababa wayiitiif jaartii hiikuu barbaade. Sababni inni haadha warra isaa hiikuu barbaadeef ammoo sababa haalaan xiqqaa ta'uun arke. Lammaffaa irratti gaazexaa Mumbai Mirror Midday jedhu dubbiseetiin ture. Lammiin Soomaaliyaa Muhammad jedhamu kan umriin isaa 202 intala waggaa 13 tan Safiyyaa jedhamtu fuudhee ja'a. Kana garraan hiriyaa kiyya kanaaf deebisaa kennuun natti ulfaate. Wanti nuti barbaanne kana. Wanti barreeffame kana. Wanti hordofnuus kanaanan jedhe. Kanaafuu intarneeta keessa seeneetiin laaluuf carraaqe. Karaan salphaan deebii argachuu danda'een isa qofa. Sababni isaa nama keetii gaafatuudhaaf amma dura carraa hin arganne. Yoo naaf hayyamte dhimma kanarratti hundaa'ee waan intarneeta irraa argadde kan Muhammad sababaadha jedhee dhiyeeffate si dubbisuun barbaada. Wanti jedhame kun dhugaadha. Yoo ati na gargaarte quraanni akkana jedha jedhee hiriyaa kiyyatti himuuf na gargaara. Regarding this justification and the relationship which Muhammad had, is that a true, or you just help me out to come out of this issue and I can go to my friend and say that this is what exactly the Quran teaches? Dubbisuu barbaadda moo deebisuu barbaadda? Dura siifin dubbisa. Kanaafuu deebisaa intarneeta irraa harkatteen gammaddee jirta gaa. Ta'uu mala. Ati yeroo hunda deebisaa siif kanna jedheetiin abdadda jettee cufta. Yoo deebisaa harkatteen hin quufin an deebisaa siifin kanna. Waan namoonni ja'an irraanfadhu. Yoo deebisaa if harkaa qabduun gammaddee jiraatte wanniin an siif himu barbaachisaa miti. Garuu yoo deebisaa saniin gammaduu baattee deebisaa siifin kanna. Lakkii dubbisuu? Hayyee itti fufi. Hima 5 gabaabsi dhiyeessi. Saniin ala yoo ta'e hin dubbisin. Akkasittiin siif dubbisa. Waan Sahiha Bukhaarii keessatti ibsame siif haa himu. Sahiha Bukhaarii mujallada 7ffaa kitaaba 62 irratti Jaabir bin Abdullah fuudhee turee ja'a. Yeroo kana Nabi Muhammad dubartii akkamiif fuute ja'anii gaafatan. Jaabir dubartii guddoon fuudhee je'e. Nabi Muhammadis maaf dubra qarree hin fuudhin atis waliin taphatta isiinis waliin taphattii ja'aniin. Wanni kun xiqqoon agaluu dide. Muhammad waan akkanaaf fedhe jechuudha. Bukhaarii mujallada 5ffaa eegaan dubbise booda. Hazrat Muhammad or
After reading Bukhari volume number 5, gaafii gaafatte caalaa hadiisa dubbisuu filatte. hallelujah. Akkasiimi Sababni isaa deebisaa sirraayis arkachuu waan hin barbaadeefin dubbise. an deebisaa siif hin kanda. Atis deebisaa namni wayii kan dubbisuu filatte. Anis kanumaafin dhufe. Sababni isaa waan hadiisa irra jiru nuuf himaa jirta. Hadiisa san meeqa jelchee himi. Laali 2 fi 2 yoo walitti idaane meeqa dhufa jiina gaafadhu. Waan namni biraa jiru dhiisi. An deebisaan 4 tahuu sitti hima. Namni biraa 7 yookiin 8 je'ee Yoosef deebise firraa dhiisi. Anis kanumaafin dhufe. Eega akkas taate dubbiin deebii nama biraa kasin qubsin maaliif dubbistare? Kanaafuu allameen irrattuu yaada kannuun qaba jechuudha. Gaafii na gaafattee fi deebisaa amma dubbiste san irratti yaada akkaan kanu narraa barbaadda? Akkasiimi? Lachuu siif hin godha. Rakkoon qabu. Nia is important. If your Nia was to get the answer, why Muhammad 112 years old, 113 years old, married at 13 years old, the answer I've given you. But you also wanted the answer of Prophet Muhammad, correct?